gachu indando opidio amanu nurran tur gaafa doctor Abiy yarka doynusan doctor meesenan goto keenya meesenan gotota baddafi gamoji oromiya khaysatti wareegameesun esabbeha Abiy esabbehan opinion esabbeet isaani warritti pellefu jiraabate qabsaawota keenya fixaa ture biyya baasaadhaa ture hidhaadhaa ture torchi godhaa ture isaani gaafa amanne opidiotti amaanaa kennanne dubbiin nu harkaabatti gaafa san dubbiin nu harkaabatti gaafni oromoon guututti bilisoome jettu gaafa alaabatan lafa oromoodhaa gubbatti baddaa fi gammoojjii oromiyaa keessatti gadhaamne tak gaafa biyya keenya daangaa sararannee abbaa biyyaa ta'uu mirkanfanne gaafas qofa gaafni oromiyaan bilisoomte ummanni oromoodhaa bilisoome mirga amata 150 dhabne deeffanne kan jennu gaafas qofa amma gaa kana booda takka doogoree jira takka haxooyne jira takka billeessine jira yeroo lama sadi irra deddeebine yoo billeessine nuutu gabrummaa jalatti ifidhaadhaa jira we need to prepare ourselves for the next chapter katti aanu maali beeytani katti aanu maali oromoon bakka jirtu hunda hidhachu bakka jirtu hunda hidhachu namni humnan qabne yeroo hundaa hu mohamad namni humnan qabne dhageetti sin qabu namni humnan qabne kabajaan qabu namni humnan qabne yeroo hundaa dhufe tirodas silaakas toobatte arra amaarri mataa gubbatti nu fincaanu amari wayyaaneen tigren awwaalte amata meeqaanta mataa odin qabatin arra qawwee hidhataniiti qophaawanii oromoo eeggachu jiran arra humna isaanii qaba oromiyaa keessatti naannoo fitti hidhataniiti oromiyaa keessatti wal hidhachiisanii qophaawaadhaa jiran oromoon humnan qabdu dafnee gamman gaafati pelef moonne xaafnu gammanneet ifirraanfan gammanneeti aktivistoonni keenyaas qabsaa'onni keenyaas hayyoonni keenyaas ifirraanfatanii hundinuu raa eegalan mee waan takka isii gaaf tokko 1991 dogoggora guddaa dalayne eefadha dogoggora guddaa 1991 dalagweesiim an qabanin keessiir 1991 gaafa ol seenu abbootii waraana adda-bilisummaa oromoodhaa abbaa muraasa irraa eegalee waardiyaadha qaban mee dhageeffadha waardiyaadha qaban abbaa muraasa irraa eegalee waardiyaadha qaba waardiyaa dubra bebreedaa kanaa dubra qaqqashtii harmila dhaabbatu dubra maarreedhaa jedheeti hundinuu dubri waraana keessa jiru hundinuu waardiyaa hogganotaati dubri hundi waardiyaa hogganotaati miseensi jala kana waraanni kun dubra jaallaale xiitiin mataa gubbaa ifti dhoorkaadha akka seeratti waraana bilisummaa oromoodhaa taatee dhalaa wajjin ciisuun dhalaatti qalbisuun kajeeluun wanjala kajeeluun garuu abbootii muraasa irraa eegalee abbaa buttaa abbaa cibirraa abbaa gubbaadhaa hundinuu waardiyaan isaanii xawaardiyaa nam shan qabu xawaardiyaa sadii qabu xawaardiyaa nama lama qabu hundinuu dubra fudhata maaliif dardara dura dubra fudhata gaafa magaalatti galan magaalaa jirtu hunda keessa orofa keessa jechuu diddaadhaa fi bakka buluu fi mana fincaanii iddoo ispaaltii dhagaa kaaniif gartee maaliif if daganne akkasif goone gaasa 1991 waa wayyaaneen nu goote caalaa nuutu if dagatee hoggantoonni keenya if dagatanii amattuma tokko keessatti raahaa baranii dubra baranii nyaata bareedaadhaas baranii ciisa gaarii baranii if kasaar gaafa san dogoggor la amma dogoggora hogganoonni walitti dabarsaa isaa dogoggoree kanaa dogoggoree santu dogoggoree sanii miti hogganoota abbaa muraasa irraa qabi hanga hayyu duratti hunda dogoggore if dagatan if gadhiisan dubraatu hate dubraa shawwade osooni jiru namni ku jiru raa bare lol waraanni bilisummaa oromoodhaa dur nama lamaatu nama dhibbaan lol nama lamaatu nama dhibbaan loluu ture dur osoo olin bayn eega ol bahanii magaalaa arkan joolleen gammoojjiidhaa dubra magaalaa kana garraan hundinuu dubra yaamee waardiyaa godhate takka dhiiran gartu waardiyaa namaa hogganoota hunda gadaala waardiyaa isaanii keessa dubri lamaa sadinuma jira ka takka qabu kawaardiyaan takka yoomtuu yookaan lama yoomtuuf sun dubra shakkii takkan qabu
mistaking guddaan addi bilisummaa Oromoodhaa 1991 dalayde if dagatanii warri dhugus bunnaa beetiidhaas baranii dhalaa bunnaa beetiidhaa baranii hoteela buluu baranii nyaata bareedaa qurxiidhaas baraniiti numaatu if galaafate but dheengadda qabsoo qeeroon gootee injifannoo fidde nu hundaa dogoggore aktivistoota keenya hundaatu khaxaare hundi hayyoonni keenya hundaa dogoggore hogganoonni qabsoo Oromoodhaa isin hundaa dogoggore OPDO amantaniiti OPDO wali qabdee hoteela isin keeysee raashina isinii baaftee amat tokko guutuu osoo waa takkan dalagin taa'u jirtan kuni mistake lamadaati 1991 aanee ammaasii mistake dalaydan OPDO man kalee biyyaanu baafte OPDO man kalee ummata keenya dhawaa turte OPDO man kalee ummata keenya saamaadhaa turte arra OPDO keeysaa nam tokkollee kabadiidhaan mana murtii dhiyaate tokkollee hin garre warra biyyaanu baasees warra hayyoota meeqaantam galaafatees warra lubbuu meeqa dabarsees tokkollee ka murtii dhiyaate tokkollee hin garre tokkollee garuu isaan OPDOon tun hundi siidhaa harkisii qulqulluudhaa miti haa ta'u jenneeti amannee haa ta'u ilmaan Oromoodhaati amma dammaqaniiru waa hubataniiru humaan jedhanii okay haya humaa هاي بالسومني هاجي إنه بالسومني جر بالسومني خشكنيس بالسومني والإنجنيتي قال لي هقولوني خيني عملت كوفيشنا هوتيل تأجر هوتيل ما تأجرن هوتيل ما تجرين أو بديون تجرين جارت تخريج ستير كيسة تعنيتي أسو أمة أوروموتي ولين كنا من أسو بادية في مجال خيسة ديماني أمة أوروموت أعمال الجرا دمك إنه أمة أورومودا إيش جه كيرون أوروميا بالسوافتوني كيرو أكمي أسو خيسة ديماني كيرو رانو سلام إنجيني عملت كوفيشنا هوتيل خيسة دبرسن هقولوني خيني هندنو أنا فودا عندنا لقان جرتوان فين خيسة قديم بان هاجا خمار قلت شو أرسل خيسة فيجي قد أولديبو جلاسان تكا قكوتي أنا جرك أولديبه داود بساعة وارديا دانكرو لقار شو ختي أسديبه هيا إيه خبره أبانا جات كبالي لك أولديبه ني فين متأجرن أما تكوشنا ميمال دليدني يتيو كلام فوتر درجتي سوان دلجت سيمون دندن دخوليس دغغورا كتا غدا أما 2019 دليني جون in 21st century دلين أما دبين أدان جنجر فمتجرت لما أسبهجر أبي دينum ما بدو أورومو داف إفا قد إيه clear قد إجر أبي مورا دينات تقلي ديناو جين دابتجر أكا أورومو درات أبتو أكا كابسو أورومو دا أبسو بربادو أكا أورومو بليسو بربادو إفا تلفا خايجر كارخاني نو لما كلي أورمون أمانتي جوردين أماني أمانات تخني جرخنا جرا ديبئة ألكي أمتخي ياوجين جرا أمتخي ياوجين داجي أقرق جر جال مرون نمني كريديتي قداك أبو أبسو أمتا توقو في چراغ نخيستي نمنين دوغورين نمني سري جرو نمني وانو تي أرغر رخنا غافس أركي مرو قف خدرو ولي قال ورد ديغرتنيس ورن ديغرس جالتنيس خجبتنيس يرو ولي قال انو جبات مان امنيفتنا مالي اورمو ولي قولو دا غاري انو اوسونو مان ديغرين امنيف نمني وان نوتي ارغر خدا وان جوار امارك وان داوود ابسا امارك وان لين چولتا امارك وان غلاس هذا امغلي نمني دورا غلتيف مروقف مرو دافي والرئيسة وجين هفيف دبين تن دورا قلت تنا أمنا فدا دا قودا فيس إساف دورا قلت إساف هوبته أو بيديو إساف نوش على بيها أرنون دينو أفايل لين دبتشوبان نكجا فير أمستي أفايل لين دبتشوباتن يابو قربان سنو مسيريت أنا من دينو إفكيسن نمجا ترين بيها أنا كارتين بيها أولين دبتلوف يابو قربان سنو مسيريت قربان سوان كان نما أركي سبونو تمالتو إجانوك أبي مرو إجابني في نمنين دنو في كيسة نمجا تنشكنا تنمجان مرون قلتي في جرت الراس أمني أورمو دا قوبين كابو دمك إني كام تكون ماني كام غرو هم نن كام تكون مان هم نان جنو تكون ما وجين دابتشو داف ملي هقولو اللي دفه
tokkummaadhaan loltee nama qawwee qabuuf namni harka duwwaadhaa loluun hin fakkaattu. Heddumminni keenya huggus bu'aan qabu. Diinni keenya hidhateeti nu keessa jira qophaa'ee. Oromoon harka duwwaadha jirti. Tokkummaadha qabnaa, tokkummaadhaan dhaadannaa, qeeroo qabnaa, qeeroon dhaadannaa, qeeroon Oromoodhaa kalee murannoodhaan harka duwwaa akka deettee diina kaafte. Arra garuu warra kalee nu wajjin mormaa tureetu nu keessatti hidhatee nu fixuudhaaf do or die. Yookaan du'u yookaanis jiraachuu warra filateetu nu dura dhaabbachuudhaa deema amaarre. Warra yookaan du'u yookaan jiraachuu do or die. Amaaraafis Oromoodhaafis ammaan tana dubbiin do or die. Ka'iiti humna godhu marroo Harargettis, marroo Wallagga keessa, marroo Arsii keessa, marroo Baalee keessa, marroo Jimma keessa, bakka hunda keessa Oromoo yoo shiftallee taatu waan qaban arraas gartee geema siyaasaadhaa kan Finfinnee keessaa deemu kanaan kabajaan argachuudhaaf teenyu hin jirtu. Warri siyaasaadhaa siyaasaa haa oofu. Jawaarfaan Finfinnee keessaa siyaasaa haa oofani. Lammaanfaan siyaasaa haa oofani. Garuu Oromoon gaddeebitee jala kana yoo roorroon dhufte waan ifirraa eeyduun waan ollaafiitiin eeydu nama qaqeesii eeguuf marroon irraan deebi'a. Marroon Oromiyaa guutuu keessa bakka hunda jiraachuudha qaba. Nama keessan dawwalaadhaa itti hima. Marroodha barbaaddanii shiftallee maantaan qa'ee hunda keessaa Oromoon nama kanaa barbaadde. Siyaasaadhaan guumuutti laala Oromoon siyaasaan mootee jirti addunyaarratti. Oromoon siyaasaan addunyaarratti mootee jirti. Oromuma siyaasaadhaan moote kana jarri kun politikaalii lafaa ka'ee geema biraa taphachuudhaafi at the same time ummata fi biyya keessatti qopheessuudhaan arra Oromoo rooraasaadhaa jiran. Boodarra nama dippiloomaasii bireedduu qabu lama dammaa sarunda caalaa nama humna qabuutu simo'a. Amaarri humni shan ka Arsii keessatti hidhatee jiru ummata miliyoona 10 ka Arsiidhaa cabsuu danda'a. Nama harka duwwaa jiruu fi nama hidhatee qophii qabu. Kan hubadhaa. Dhumaatii ummata keenyarree dirmachuudhaaf hin dandeenyu. Maaliif qawwee hin qabnu? Humna hin qabnu. Yoo ijaartii teejjesan dhaabbattee ilaalta. Maaliif humna hin qabdu? Qawwee hin qabdu. Maaliin dhorkatta? Yoo ilmaan kee fixan haatee biraa baqatta. Maaliif humna qawwee hin qabdu? Maal godhuu dandeessa? Dhugaan jirtu ilmaan Oromoodhaa dhugaa kana walii himaa. Qabsoo karaa nagaatti goonaa jechuun qawwee hiikattee harka duwwaa hafuu jechuudha miti. Namni qawwees qabaateeti qabsoo karaa nagaa godha. Amaarrinis qabsoo karaa nagaa godhu jira garuu amaarri guutuun hidhatee jira. Tigreenis ammaan tana maqaadhaaf qabsoo karaa nagaatti goona jirti. Meeshaan waraanaa kan Itoophiyaan qabdu guutuun Maqaleedha jira. Itoophiyaa keessatti namni qawwee hin qabne ummata Oromoodhaa qofa. Kabiraa tokkolleen hin jiru. Somaaleen qawweedha qabdi. Affaar xiqqaan kun qawweedha qaba. Ummanni Tigraay kan beeynuu shakkiin hin jirtu. Amaarri guutuun qotee bulaan isaa dargaggeessi isaa hidhateeti warri kalee qeeroo baddiif qabeeffannoof hin jiru arraan tana waraana jijjiiramee jira. Arra waraana isaantu achirraa ka'ee Oromiyaa seenee Oromiyaas baxaadhaa jira. Ilmaan Oromoodhaa awwanniin isinii dhaamu. Yookaan Zalaalam sheenaadha boyaadhaa jiran. Zalaalam sheenaadha boyaadhaa jiran. Seenaadha himaadhaa jiran. Seenaa qeeroon akkatti harka duwwaa wayyaanee kaaftee kana gootee sangootee abbootiin keenya kanaaf wareegamanii seenaadha himaadhaa jiraachuudhaaf teenya. Alles yooni amma yeroo ammaan tanaa kana if qopheessine malee. Warri siyaasaadhaa waan kana dubbachuun barbaadan. Biyya keessaas ta'anii alattis waan kana dubbachuun barbaadan. Ammaas dubbachuun qabaniiru. Warri keessattuu hogganoonni siyaasaadhaa warri siyaasaa duurs publicly waan kana Oromoo haydadhaa haa qophaa'an jedhan hiikkadha jedhan malee maaliif afaan qabsoo nagaatii fi afaan wantaatu wal dhaba dubbee seeltee afaan qabsoo karaa nagaa jedhamu kanaa fi dhugaan jirtu wal dhabdi namni afaaniin nagaya haasawaadhaati duubaan if jaaraadhaa if hidhachiisaadhaa deema. Tigre hojii wal taaree jechuudha qabna. Dakka akkana leenjuu Tigre hojii wal taaree leenjuu namni keenya if qopheessuudha qabna. Irraan deebi'a gaafni Oromiyaan bilisoomte jennee jalaa dhaabban gaafa alaabaan tun Oromiyaa gubbatti gad dhaabbatti.
gaafa daangaan Oromiyaadhaa sararamee Democratic Republic Oromiyaa yookaan biitti Oromoodhaa ijaaramte. Biitti Oromoodhaa ta'ama 150 alagaan irraa fuute gaafa deebitee isiin sun ijaaramte bilisoomnee jirraa jedhu. Gaafa san labsiin gaafa san guyyaa bilisummaadhaa qaban. Kanaa ala soba gartee maanta na jarri deemuu kanaan. Ummata keenya illee sobuun gaarii miti. Ummata keenya illee hijibuun gaarii miti. Qotee bulaa keenya illee daguun gaariidhaa miti. Dura guyyaa san haa dhugoonfannu. Dubbiin fiixa dhageessee jirti. Amma dhiyoota na 2018 finishing irratti nu harkaa baddee jirti. Kana shakkiin hin jirtu. Nu harkaa baddee jirti. Nu harkaa ol dhoyitee jirti. Jooriis jarjaree dogoggoraan bilisoomne je'ee Daawud Ibsaatis dogoggoreetii bilisoomne je'ee galee Kamaal Faanis dogoggoraan bilisoomne je'anii galanii sun cufti nu dogoggora. Mistake. Namni mistake irraa barata. Hin bilisoomne. Oromoon hin bilisoomne. Oromoon gabrummaa irra hamtuudhaa jala seenti. Jara keenya. Gabrummaa irra hamtuudhaa gaafa mallas irra wayyaadha. Gaafa abiyyirra Oromoodhaaf gaafa mallas irra wayyaadha. Gaafa mallas irraas gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam irra wayyaadha. Dhageessu. Dhugaan jirtu kana. Gaafa abiyyirra Oromoon gaafa mallas Zeenaawidhaa hanga gaafa abii takka hin miidhamne. Hanga gaafa abii takka namni hin dhabne. Hanga gaafa abii takka Oromoon hin tuffatamne. Dhugaan jirtu kana. Gaafa mallas Zeenaadhaa yoo xiqqaatte maqaa Oromootiin gaallaa je'ee namni nu arrabsu. Namni isin biyyan qabdanii Madagaskar deebaanu hin jiru tokkolleen hin jiru. Oromoon ni kabajan. Garuu qabeenya Oromoodhaa saaman. San Ameerika qabanii hin jira. Maaliif humnaan mootanii dhufan, humnaan nu cabsan, namni humnaan numoo isaa suma saamaatee haa saammatanii. Jarti gireedhaa. Ani yoo humnaan bakka cabsee isin numaa saammadha. Humnaan nurra aananii humna dhabnee harka kennine hanga danda'an nu saammatan. Leeddam goo. Garuu maqaa Oromummaadhaa gaafa Tigreedhaan nurraan fuudhamne Oromummaadhaan hin tuffatamne Oromummaadhaan biyyan qabdan qeetan irraa ka'aa hin ja'amne. Hin ja'amne. Kanaafiin gaafa abiyyirra anaaf gaafa mallasiitu irra gaarii. Gaafni mallas abiyyirra gaarii. Kuni ni sobamne. Nuutu hallayyaaf kaa'e. Akkas sun hin deebine amma jabaannee hojjechuudha qabna. Maaliin? Ummata keenya qopheessuun if qopheessuudhaan hidhachuudhaan marroo wallaga jiru footokooppii goonee heddummeessinee Oromiyaa keessa raabsuudhaan laala marroo dandeessan footokooppii godhaa irraa footokooppii heddummeessaa Oromiyaa keessa rarraabsaa bakka hunda waliin gaya. Gaafa akkas taate yoo shiftaa ganda keessaa qabaatte gandi sun kabajaadha qaba. Fakkiin isinii kenna laala amma nafxanyaan akkatti bakka hundaa haqqiftu kun Wallagga keessatti hafuura baafti. Wallagga keessa nafxanyaan Oromiyaa keessaa bakki jirtu bakki lammaffaadhaa Wallagga niin beeka Wallagga keessa dhaqeen beeka. Achittiin baradha Wallagga niin beeka. I know. Xarafaa qabeen xarafattiin beeka. Wallagga keessa nafxanyaan guutu. Durumaa garuu afaan Oromoodhaati haasoon. Amma nafxanyaan Wallagga keessaa hafuuran baaftu. Mee takkaa nafxanyaa Wallagga keessaa qawwee dhooytu yookaan dubbattu akka dhageessine bara Wallagga keessa guutuudha. Bar akkuma Arsiidhaa fi Harar jireetti bar Wallagga keessa nafxanyaan guutuudha. Hafuura baafti. Maaliif hin dubban? Leencaa jira. Hin dubbatan. Oona gugguujan Amaarri bar oona akkana bar jibbeetii miti. Hisoata. Maqummaan oona kun Amaaraaf dawaadha. Yooni oona katabdee akka dura qabdee Amaarri ifirra fincaana. Katarbii oona akka katabdee yoo dura qabdee Amaarri ifirra fincaana. Kanaafuu Oromiyaa guutuu keessaa maqaa oonag kana ol qaba. Marroo footokooppii godhaatii hiraa bakka hundatti namni footokooppii guuradhaatii qeettiin gala. Hunoo marroo jira. Oonag marroo dura qaba. Akka Wallagga amataa fi cinaa nagaan ta'aa jirtu mootummaa dhawaa jira. Mootummaa abiyyi dhawu jira malee akka biraa keessaa jeequmsi haadhaan jiru. Nafxanyaan keessaa kaatee itti fincilaadhaan jirtu. Takkaan dhageenya. Nafxanyaa Wallagga keessaa sagadeessi takka dhageessanii hin dhageenye. Boorana keessaa takkaa nafxanyaa sagalee dhageenye hin jirtu. Guji keessaa takkaa nafxanyaa waa dubbattu dhageenye hin jirtu. Wallo keessaa yeroo garii wallo keessaa sanuu hoggus as qaban. Hogguu nafxanyaa waa jette ummata xiqqaa wallo keessaa. Qawwee qabanii miti.
هجونا ليو بوليسين أمارة جارمتي اتريتيتي وري ولو أسمعكم قوي قبريمي نمتك نهدة إف كوبيسن إف جارن والقوة كمان أماري جرم ولو هنجسم موجود النبي Oromiyaa guutuu garuu girgireessaadhaa jira. Arsii tana guutuu ni girgireessa. Harargee guutuu girgireessee Amaari nu fixee nafxanyaan nu fixee akkam duraa taanaa eessa duraa seen Adaamaa magaalaa Oromoodhaa lafa qotee bulaa Oromoo marsee jiru keessatti nafxanyaan lafaan ukkaate. Kun hundi maaliif dhufe waan nuti qophii hin qabneef. waan nuti qophii hin qabneef kun hundi nu mudate laal kanaafuu jara keenya hin tuffatina dogoggora kalee irra deebi'uu hin qabnu dogoggora kalee irra deebi'uu hin qabnu wanni godhuu qabnu warreen kalee woboon nu barbaachisu akkamitti waraanni nama feesifne woboon nu warri jees is okay kalee dogoggortaniiti waan bilisomne si fakkaattee jettan garuu woboo kalee galtee facaatee barandaa galsan fuudhaatii dhachiisa qotee bulaan keenya abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa yooni abbaan qabeenyaa woboo lama sadii dhachiisa gadhiisi qawwee bitii fi gadhiisi shiftaa ta'ee haa jiraatu nam lamaaf qawwee bitii gadhiisi nam tokko sin dhaga'u woboon Finfinnee keessatti gannaqamtee magaalaa hunda keessa woboon guutuudha aboo qawwee barbaaddaa qawwee bitii fi gadhiisi namni si gaafatu hin jiru sigale abbootiin qabeenyaa biyya keessaa wanni godhuu qabdan qabeenyuma keessanuu eeggachuudhaaf qeetee isin eeggachuudhaaf woboo lama sadii hidhachiisi gadhiisi dasin asuma keessaa marroomba asuma keessaa marroon olkaa yoo akkas goone malee ammaas seenaa amata 150 duraatu deebi'ee nutti dhufuudhaaf deema nutti aggaammatee jira an kanaan nan mul'ata wacammaan tanaa kana dhugaan seenaa waca ammaan tanaa kana dhugaan seenaa tokkummaa nuti qabnu tokkummaa harka duwwaadhaati qawwee hin qabnu humna hidhatte hin qabnu yoo wanni takka lafaa haate Oromiyaa keessatti yoo wanni takka Oromiyaa keessa lafaa haate ummanni Oromoodhaa qophii hin qabu Oromoo qofaatu qophii hin qabne Oromoo qofa remember gaafa daangaa Harargeerraa daangaa Baalirraa daangaa Somaaliirraa buqaadhaa turre dhaqaniiti warra firaadhaa qawweerraa haa turan opinion Lammaa Magarsaa eenyu Lammaadhaa fi Abifaan so samboodallee ama tokko ciraa kana nama Oromoodhaan qopheessine milishallee qopheeffanne Lammaan Yorubumaan gargaaree do'ummaan teenya gargaarti malee Lammaan is too late. It's good to come out. Dhufee amaanaa uummataa fi rabbi beekee ragaa ba'uunsaa waan hedduu gaariidhaati. Garuu it is too late. Sigala. It is too late. Rabbi haa gargaaru. Rabbi jaajiraatu. Garuu nuti wanni irratti fokas godhuu qabnu. Ifjaaruun akka hawaasaa qofatti miti ifjaari feetu akka shiftatti ifjaari if gurmeessi roorroo ofirraa dhorkuudhaaf qophaawa in general roorroo ifirraa dhorkuudhaaf qophaawa namni si mormu yoo jiraate namni ispoortillee dalagu xiqqoo ni qophaawa ka'ee illee fi warte ka'ee illee suqsuq jiru xiqqoo ni qophaawa maaliif namni kun naaf ta'aa dhabee haa jechuudha nama simaddii qiisu kasii taa'u kasiif qophaawaadhaa jiru kayroo sitti eeggachaadhaa jiru osoo immaddi gartuu ustee teessee hin ciiftu ijoolleen tuulamaa qophaawa bombiin guddoon isiniif dhadhaamtee jirti Finfinnee keessatti ijoollee tuulamaa Finfinnee keessatti bombiin guddoon isiniif dhadhaamtee jirti nafxanyaan isin keessa jirtu hidhattee qophooytee jirti nafxanyaan Oromiyaa keessa bakka hunda jirtu qophooytee jirti arra Abiy izeemaa duraa hiikuudhaaf xiqqoof izeemaa lafa qabsiisuudhaaf karaa irraa xaawaadhaa jira wanni amma biltsiginnaa fi maadee jedhan jirtu beekadha izeemaadha wanni dhufaa jira izeemaadha waan biraatii miti izeemaa fiduudhaaf lafa xaawaadhaa jira
izeeman kaayyoon isaanii Itoophiyaa dursan deebisanii dhaabuudha gabaabatti lammaan bakkitti mormiin dhufte lakki Itoophiyaan ijaarra malee Itoophiyaa Amaaraatti dur ijaarru irratti waliin galuudha jedhe faansaa dubbata lammaan lakki Itoophiyaan barbaannaa Itoophiyaan utaatu malee Itoophiyaa akka dursan hin barbaannuudha jeele Abiy garuu waan inni deemu farqe Itoophiyaa dursan Itoophiyaa አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ማሬ ከናፍ ጀላ ዴቤ ለማን ዱበ ጀረ ከናፍ ኑ ዴም ጀረ ማሲ ጭናቸ ደደባ ኸኝላል አብይ ኦሮሚያ ከዚ ዴሜቲ ጭናቸ ደደባን ኦሮሞን ቀብዱ ሁንደ በሬ ጀረ ኢዜማቲ ሪፖርት ጎድ አማራፍ በከዳ አማራ ኸለቺስ በረ አላይምቲ አብይቱ ደቺስ አማራ ከነ ሁንደ ከይደቺሴ meeshaan isaan qaban kun kanuma abiyyiin kenneef beekadha alaan dhufu oromoo raayiheeti amaaraa hid oromoo laaffiseeti amaara jabees biyya mootummaa qabdu keessatti meeshaan akkas seenuun jiru sigale qeyroo amaaraa oromiyaa keessatti faallaa qeyroo oromoo dhaabbachuudhaaf kajaare dooktar abiyyi kun beekamaadha yoo kasin goone aangoo irra turuu hin danda'u eega hunnuuf dalagamaadhaa jiraate nuti hoo hangam takka qophaawaadhaa jira qophii qabna if gaafachuudha qophiin qabna dhugaan jirtu kana waan kan hedduun keenya hin dubbannu dhugaa kana hin dubbannu namni hedduun warra garaa soo jira warra garaa dhaabdafee soo warra amma laalu yaa'oo maal jeeta Abiy kun bargaariidha icciitii dhoysuun beeku an Abiy naafta icciitii dhoysuun beeku silaa nama garatti waa qabatu ta'ee waan amma godhe kana gara qabatee afaan gaarii Oromootti haasawaadhaa xiqqoo amal lamaasee turre Oromoon bakka irraa hin ammaaramnetti ganna qabdi silaa xiqqoo ture Abiy dubbii qabachuun beeku warraan alaa fidee maallaqa qarshii 5,000 fi 6 kafaluuf doolaara Ameerikaadhaa naa dalagaadhaa jeetiin alaa fidee jedhe isaan taa'anii nafaarsuu malee hojii hojjechuun jaalatanii eenyumaan beekta warra alarraa fide warra magaa aktiivisa warra Abiy faarsu kana biyya taa'ee warra alaa galee ijoolluma obbolee keenyaa tanuma aktiivistoota kaleedhaa warruma Leencoodhaa akka Dooktar Biraanuu akka Amiin Jundiidhaa akka Garasuudhaa akka Ammagisheedhaa ijoolluma kalee ala kana Oromoodhaaf dalagaa turte Abiy qarshii 5,000 kenneefi doolaara Ameerikaadhaa biyya galchee naa hojii dalagaadhaa jeen maal jaabiy taa'anii tuma haasa'uu malee taa'anii nafaarsuu malee waa hojjechuun beekanii maaliin godhaa asilaan akka Oromoo ta'e aangoo tanaa'uu hin qabadhu Oromoon waa dalaguun beektuu jeetti tuffatee arrabsaa jira tuffateeti isaanuma warrasa namni alagaa jala gole booddeen isaan bireeddu namni diinaaf waa dalagu aango booddeen isaan bireeddu ana siran naagale Abiy asbeeti warruma isaa dalagu warra isa faarsu joollee alaa galte maqaa billeessa anaa toorii kafalee fi alaa galche jee isaan raggaabe an hin jenne isaan raggaabe warraan an Ameerikaa fi Awurooppaa irraa alaa galchee maallaqa doolaara Ameerikaa 5,000 fi 6 kafalee fi hojjedhaa uummata keessaniif je'eniitu taa'aniituma nafaarsanii je kun mana shiishaa mana dhugaatii keessaa waa takka illee bu'aan qabanii maaliin godhaa je gartee uummata keessanii dalagaa je'ee maallaqa kafalee fi dalaguun beekan je ni qaanis an silaa guyyaa sadiin doolaara 5,000 ni baatin naa kafalan dhiisee fi deemee kuulii dalagadha maa maqaan nama dulaatitti nama diina jala goru booddeen isaan bireeddu nama garuu qulqulluu iftee jiraatu yeroo hundaa ofiin boonee jiraata namni hin bitamin namni garaadhaaf hin sobamin namni maallaqaaf ifitti hin kijibin yeroo hundaa hiyyoomuus tujjaarumus boonee jiraata mataa ol qabatee garuu namni waa hundaaf bitamu akkuma sareedhaati ulaa hundi gubbaa dhaabbata yoo waatu jiraa dhaqee gubbaa dhaabbata yoo waa darbiteef
fiigee fudhatee si faarsa yoo dhorkate achi ulaa ubbata eebbo akkasitti warra alaa dhaqe xiqqeesse abiy warra alaa gale I'm sorry jarri kun hundinuu saayiboota kiyya jarri kun hundinuu warraan kabajaa qabuuf garuu an hin jenneen abiyyi jeen abiy matasaatu abiy kamaallaqaan isaan haar godhee dalasiisuutu warraan alaa fidee maallaqa kafaluuf illeetu taaniituma abiy kan abiy nama gaarii abiy hayyuudha jeena faarsuu malee dalaguun beekanii maaliin godhaa je dhuguma je maasi dhuguma je Facebook marraa abiy faarsuu malee waan isaan dalagan hin garreha Facebook irraa abiy faarsuu ummata keessa gadi hin ban maaliif ummata ruuxa keessa gobban hisoatan sigale akkasitti qaadise ammallee isnaatullee jala deebi'a jaallan keenya isin kabajna khalee OMN numaatu oromoodhaa wal isin barsiise khalee OMN numaatu oromoodhaa wal isin barsiise arra mootummaan Dr. Abiy Guune OMN cufuudhaaf irratti hojjettu abiy wajjin dhaabbattanii OMN kalee wajjin nurra cufamaa ture cufsiisuudhaaf tattaafachuun keessan seenaa xuraawaadhaatu isiniif galmaawaadhaa deema aktivistoota kaleedhaa gantoota arraa akkana isin jedha aktivistoota kaleedhaa edaanuu kalee qabsoon teessan hanguma malarkattaniiti hanguma mala dhoottaniiti edaanuu kalee qabsoon teessan edaa dhugaadhaaf hin turre bar waayidduu namni saanii afaan gannaa bagaan kufee bagaan ka'ee eenyutu billawaan naffiigaadhaa fi eenyuun mayraan naffiigaa adda baree jette saafaan gannaaje bagaan du'ee bagaan ka'ee kaablee natti fiiguu fi kamayraan natti fiigu addaan baree jette isii galee aktivistoonni keenya warri ala kanaa galee waa xiqqoo waan hin jirreen sobamee arra abiyilleen deebee isaanitti qishnaa godhaadhaa jira maaliif isaan caalaa ammaan tana warruma isaanii mormuutu irra kabajaa qabee kadha amma warra abiy maallaqaan haar godhee abiy faarsu kanarra caffeeraa misee irra kabajaa qaba kabiy abaaru caffeeraa mis koopidoo abaaruutu irra kabajaa qaba maaliif caffeen iftee jiraata isaan iftanii jiraachuu haqqataniiti waan itti kennanii murteessiroo hundaa'u qabsoo isaaniitiif waan kennamaaf hin murteessa yoo waan kana muran dura dhaabbatan yoo kennaniif ni faarsan namni bitamaan akkas yeroo hundaa'u when they give you something you support them yoo sirraa dhaaban itti gargalta maallaqaatu sammuu teessan isin bitaa jechuudha dantaadhaatu sammuu teessan isin jijjiiraa jechuudha kaayyoo qabaachaan turre jechuudha durumaanuu kaayyoo qabaachaadhaan turre durumaanuu isin haaluma mijeeffachuudhaa fi beekumtii hirkachuudhaa fi mootummaa dhiyaattanii aangoo hirkachuu yookaan horii hirkachuudhaa jechuudha kaayyoon keessan ta oromoodhaa quban qabdan bilisummaa oromoodhaa quban qabdan oromoo duutu quban qabdan oromoo ajjeefamtu oromoo biyyarraa areemtu barattoota oromoodhaa kadhumu maaliif dila barattoonni oromoodhaa dhumu kana isinii koomantii takkallee godhuun garreen waraan ammaan tana abiy haar godhee galchee jiru kana waraan maqaa dhiyoo kana isaanii barattoota oromoodhaa kachi dhumu saxaraa takka waa barreessu hin garre dhumaatiin barattoota oromoo dhageessu sirriidhaa miti isaanii hin garre hogguummanni oromoodhaa hidhamu hayyoonni oromoodhaa hidhamu isaanii hidhamuun sirriidhaa mitiyyuu hin garre eega abiy faarsuudha 24/7 abiy faarsuu malee dhugaa oromoodhaa silaa dandanii akka isaaniitiin awwaalanii jiran dhugaa oromoodhaa namoonni kuni oromoodhaaf xiqqeenya amin jundiidhaa xiqqeenya kun garasuutu faadhaa sheem amma gisheedhaa sheem leencoo baatii safuu Dr. Birhanu I'm very sorry an sammuu akkam qabaataniiti ምንም ቢሆን ምንም ብትቸገሩ ምንም ባይሳካላችሁ akkamitti namni nama ifi gurgurate dhugaa nama fi ragaa bahuu dhiisee ija qabatee ta'a akkamitti sammuun teessan fudhatte akkamitti dandeessan how akkamitti sammuun teessan hayyamte
kuni waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf illee namatti hin tolu maaliif yoo kana gabbu'ee dubbanne alagaan nu qofla jara kana kalee hojiin dhaabbachaa turre arragguunii fi walafaan dhaabbannee yoo wal abaarre yoo waliin jenne jarri amaaraa maal nuun jedha kanaatu nama qaba kanaan nama qaba ara diina hedduudha qabna diina afaan keenya beeku diina amma amma nu hordofee oromoon maali jirti nuun jiru hedduudha qabna kanaaf irraa if qabna waa isaanii dubbachuu kanaaf irraa if qabna yoo dubbatan garuu waa hedduudha waa hedduu haasa'u gurbaa tokko maal naan jedhe beektaa wayi si dhaggeeffadha taayee gurbaa tokko biyya dhaadhaa bilbile mucaa tokko biyya dhaggeeffadhaa dubbisana waa'ee taayeedhaa hojjaasu inni nama taayee akka gaarii beekutti dhaatu inni sogganuma waruma obbidoo kanaa hojjaasu inni taayee bara kawaa barreessu taayeedhaa mitii naan jedhe waan taayeen barreessu gartaa jennaan lakkii barka barreessu taayeedhaa miti ka dubbatus taayeedhaa miti naan jedhe hay boo maal jechuu keetti eenyu barreessaa jiraan jedhe isuma maqaa isaan argaa haa jedhe taayeen kun akkuma kiyyaa fi keetitti ilmoo hiyyeessaa ture nama cittoo hooqachaadhaa daaraa keessa gangalachaadhaa guddatee naan jedhe akkuma kiyyaa fi keetitti hiyyummaadhaan miskiinummaadhaan daaraa keessa gangalachaa guddatee haya badoo taayee amma mana inni keessa galu yoo garte naan jedhe mana santu katabaadhaa jira malee taayeedhaa miti naan jedhe mana inni keessa galuutu katabaadhaa jira malee taayeen takkaa waa katabeen beeku naan jedhe yoo mana san keessa gale ani numaan kataba jegartee waan taayeen katabu kana anis yoon torbaan tokko illee keessa bule torbaan tokko shan waan taayeen jiru kana numaan katabaa naan jedhe dubbiin si galee mantana waan inni si galee taayeen katabaan jiru mana inni keessa galu jiru inni qabuutu waan inni barreessu kana akka barreessu godhaa jira maaliif dantaa dhaabbite jireenya takkaan akka nama kana ilaalu oppidoon guutti dhayte mana viillaa ati takkaa keessaan bulettee yaadin keessa si kaan amma taayee faa wanni akka godhu sani keessattuu ilmaan hiyyeessaa wanni dafee sobaa waan kana yoo kaayyoo cimtuun qabaanne ilmaan hiyyeessaa wanni sobaa waan kana taayee ilaal oppidoon ciraacha dadhabaa keeni qoratti dura ati kun nama akkamii background akkam qabdaa maal jaalata namni kuni jireenya akkam barbaadaaf hojjetteeti fuuteetuma siida amma laal taayee daaraa keessaa isaa harree eegu fuudhanii finfinnee walakkaa sabrabii finfinneedhaa mana viillaa bareedaa keessa kaayan kunis keeti taayee hunoo feetu kanaas itti dadhu gabbaatee mana keessaa mooraa keessaa bakka bishaan daakuu jira bakka ijoollee isaa taphachiisuu jira makiinaan tunis teeti tana gadiin baata tun tajaartii teetiiti namni daaraa keessaa si harree eegu fuudhee bakka kasii gursi geesse namni suni rabbii keetii jechuudha waan inni siin jedhu numa goota dubduban deebitu amma taayeedhaa fi warri biyyalleen akkas tahee haa jennu mee dhageeffadha warri biyyaatii fi taayeen warri ka taayeedhaa ka biyya jiru akkas tahee haa jennu akkana dhibe warra alaagale kana warri alaagale kun manallee bitachuu dadhaban biyya alaa kana mana mootummaadhaa keessa jireenya akkasii jiraachuu danda'an manuma mootummaadhaa keessa galanii jireenya akkasii jiraachuu ni danda'an jireenya tujjaarri Ameerikaadhaa jireenya laagjarii Itoophiyaa jiraattu namni biyya alaa kana jiru biyya Ameerikaadhaatiin beekan namni Ameerikaa jiru mana mootummaa keessaas galee akkasii jiraachuu ni danda'a maaltu sun sigale taayeen faan waa hedduudhaa soba taayeen jireenya sana harkatu osoo du'ee badeen harkatu taayeen jireenya amma jiru kana umrii isaa silaa dalagee umrii isaa silaa akaafee silaa harree jala fiigee hin harkatu so amata 50 taayeen harree jala fiigaa jiraachurra amata 10 akkatti gartee Oromoo arrabsaadhaa yoon jiraadhe jireenya bareedaa naa wayyaa jee filata warri ka taayee kun akkas beekamaadha taayee dhammantana amata 10 ama 50 harree jala fiigaadhaa harree jala oliiga fiigaadhaa jiraachurra
amata kudhan jireenya bareedaa Oromoo arrabsaadhaa mana bareedaa keessa makiinaa bareedduu ofee dalaganti Oromoo arrabsuudhaa Oromoo xiqqeessuudhaa nin jiraadhaa jeetu murteeffata. Qalbiin darreen ni gootu akkasii. Qalbiin darreen ni gootu akkasii. Taayeen kanaaf godhe okay then warri North America dhaa galee abi faarsee dhugaa Oromoodhaa awwaalaadhaa jiru yoo xiqqaate biyya Ameerikaadhaa kana yoon hin dalayneehu yoon dalayne yoo mana taa'e mootummarraa gargaarsa mana taa'ee fudhata nyaataan bitan jiru kiraa manaatiin kafalan jiru makiinaa takka qarshii 500 bitatee waan gadiin bee oliin seeno Ameerikaa makiinaan qarshii 300 irraa hanga qarshii miliyoona 3 jirti ilaala from 300 gabbaatee makiinaa qarshii 300 ni bitatta caccabxoo tan gadiin baatee dukaana itti oliin deebitu san bitatanii nagaan taa'uu ni danda'an maaltu maqaa hamaa kana maaltu fudhachiisa maqaa hamaa kana obbeeka kariya maqaa dhee kana moo mana morgeeja fuudheeti ba'aa idaa seenanii ifirraa kafaluu dadhabanii maybe Dr. Abiy anaatu isinirraa kafalaa jee beellama seenee filaata ana isinirraa kafalaa maaliif rakkoo alaatiin beekan rakkoo ala kana namni redduun morgeeji seena biyya North America kana namni redduun morgeeji seena mana $500,000 fuudha liqiidha damoosisaa qarshii 100 amatatti yookaanis taaksii areeti qarshii 80-70 dalagaa amatatti morgeeja $500,000 firra kaahee mataan garagale ifaadha kafalaa gaaza kafalaa insuraansii makiinaa kafalaa insuraansii maatii kafalaa namni fiidee qarshii 100 seefa baatirraa waan baatirraa dalayidurraa qarshii 100 kamaatu seefa hunda biila kafalte maaliif duraan idaa mataan seentee jirta maybe laal opinion ala kana ufteeti warra kasi laalti warra kasi warra jireenya keessa rakkoo qabu irreedu beekadhaan warra koota kaatee deemu kana isni fakkaatin